gari de Jesus Abba gari da Arga kesari Abba gari de Jesus Abba gari da Abba gari de Jesus Abba gari da Abba dan jeroni Jesus Abba jala Namada jala Karma sazini Nandoko bubati Nama gari Abba dan jeroni Jesus Abba jala Namada jala Karma sazini Nandoko bubati Nama gari El Shaddai da 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 Amen. Wagayora. Oh, ini Madinah, Madinah gada. Abadai, abadai Yesus nafi, abadai dah. 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 Abadai Yesus nafi. Dalam tafidane Waaqayyo kudusaati. Amin. Maqaan keessanii Waaqayyo maal isinii godha isinitti dubbatee maaltu isinii ta'e eessarraa moo dhuftan? Waaqayyo galata ta'u. Torbanarraa ta'e kudhaffan dubartiin tokko addana jilgeenfattee mucaa baattee dhugaa baate turte. Dhugaa baate turte yooni dhugaa isheen dhaggeeffadhee ni waa godhe. Saba Waaqayyo amana malee waatu isinii ta'a. Waatu isinii ta'a. Dhugumaanii meestii ta'u kaayedhee fuudhee waan isheen jette godhee arge. Waa fuudhaa godha Waaqayyoon godha. Waaqayyo waan guddaa godha. Itti amanaa malee. Waan fuudhanii keessan sana immoo itti amanaa. Waan fudhatanii keewwattan dubbii sana fuudhaa ittiin hojjedhaa. Waaqayyo isiniif hojjeta. Namni hin hojjetu. Waan gurguddaa iddoo odeessite booddee agalgaa'ii manaa keessaa abidda baatanii hojii waan isaan hojjetan hundumtuu hin raawwataaf. Hin fayyu kan jedhaman hundumtuu hin fayyu. Hin hiikamu kan jedhan hundumtuu hin hiikamu. Biyyoon manaa keessaa hin hojjeta. Jennaan biyyoo fuudhee kana keessa kaa'ee jira. Budheen galee. Budhee galee akkasuma bakkee bahee akkas qabeen deebi'ee kaa'e. Miturtaa takka deebi'ee kaa'e. Yoo kaa'u ilma naquutti. Yoo ciisisee hin baasus ofirraa. Amma ani ulee ganama isaa lafa hojii hunda birrii 200 namni buqqisee kanaa kennaan as keessa kaa'e. Ahaa tikkanaa qayyaruu dhufteedheeni. Gaafa sana birriin qabu birrii 10 tura argeera birrii bishaan bitachuu dadhabnaan bishaan naa kennan isaan dhufanii immoo naa kadhatan kan hin dhosin kan hin irraanfadhee irra darbee dhufanii bishaan qabdu hoo fuudhee naa kadhatanii obboleessi kun naa kadhatee erga jedhee booddee deebi'ee inni naa kadhate hundumtuu fiixaan ba'ee Waaqayyoon galateeffadhaa. Gula galateeffadhaa. Simadhaame asaa. Waggaa shanan dhukkubsadde. Eessarraa dhuftan baabboo? Fincaarraa dhuftan? Ishi. Achirraa dhufi ol ka'ee adeemuu dadhabee jilbeeffadhe. Fincaarratti tuubboo fincaare. Manni yaalaa tuubboo isin hiiqatan? Amma dadhabannaa torban sadan qoota dhufee sadii dhufeessa.
Kale keellachuu basaatu sirku bagar lachuu rednaan nofte ciisu yaaddofta duddaan ciifta isa kommo ramoota suma ciisu sodaata ara haaraa si gaxxamama waaqayyo si gargaara maal taatan baaboo kottaa maal taatan ishee Esse. Misalnya warna mana tuh? Karena operasi aku tak ada sudah. Warna sebulan dan mutus. Oke. Ya, kamu tahu tidak habis. Makanya, tidak ada lagi. Sudah ada ketua ya. Faiza, Kubur pencari hidup terserah. Apa saja yang mengakhiri dari kaman. Apa Yesus? Siapa? Amin. Kalian dari siapa? Amin. Nah, Isa. Amin. Segalanya dia. Nafale. Amin. Kincari dia nafale. Amin. Galani sahabat. Amin. Kuno tu masalah kau dengan Itu jenis fela tagafas. Itu jenis babu eros. Itu jenis fela eros. Jangan tu kasih. Jenis fela, jenis kaki itu bunyi. Ojidente. Mania la eros malis ni jadi tu. Mania la muncul tadi. Mbak kasih nairan. Mereka kesana kasa. Warri humna abdani humna skabatani humna sinkabdan humna kesan gararate harra maqaa Yesus Kristosin dandame fayyun dandame hikamun dandame ifrahat ayni ani kamera ini kuma kabiyu ta ifrahat ay maqaa Yesus fayyere fayyu maqaa Yesus tago kan jirtan fayya argal kasa sin fayya media kana kalau dokter bisa gara-gara kan jirtan faya faya iya jam faya ada kesi sana pun betul kronik warri oke so nimbe tu bon sa ficani sana cufame mania lain bakas sinaidan gafa sana warri kata warri jirtan mo asmat baka pamtai dame baka operation ini asmat dame akan ragae ini kaman jas. Amin. Mega latifat. Kesi sana pun bakafame fayya baun tikora. Itu harki nama seberanggai. Amin. Lagi seorang kasam. Tu billan toko seberanggai. Amin. Amin. Immat kami nuatau. Amin. Harki Yesus bersih gaya. Apa kaya Yesus ini canda kature? Wagashan. Wagashan Terus amma kan tubo apa ya dalam tutani? Tubo yang gafi nanti gafi tubo mana faida. Apa isi? Pakai yol fena pro tamas ni kana teta. Pakai yol barang kesane bisu. Pakai yol sini wajina tahu arake lukum ne kun silitin debiin umna maka Yesus in fayya hafa. Nas manda dos